Ashama hordoftoota tiyya baga gammadda WhatsApp waan haaraa nuu fidee jira ammuma seenaatti sirreeffadha sitingi haaraa gadi nuu dhiisee jira WhatsApp jechuudha update godhadha namoonni update hin godhati WhatsApp keessan haaraa'umsa akkuma beekamu WhatsApp irratti duraan lakkoofsa tokko qofaan fayyadamuu dandeenya WhatsApp biraa yoo barbaanne kan biraa gadi buufanna yoo kaa'u WhatsApp business fayyadamna malee jechuudha WhatsApp tokko irratti lakkoofsa lamaan banatuu hin dandeenyu amma WhatsApp tokko irratti akka nama WhatsApp 10 qabutti jechuudha WhatsApp maappii WhatsApp takkitti irratti lakkoofsa 10 fi sanii olillee fayyadamu ni dandeessu jechuudha karaa salphaatiin jechuudha settingi haaraa gadi nuu dhiise jechuudha kanaafu hanga dhuma video kanatti ilaaltanii sirreeffachuu ni dandeessu like share subscribe gochuu hin dagatina kallatti mangara video isin dabarsee isin argisiisa nafaana bu'a Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale WhatsApp irratti step baay'ee salphaa ta'een akkaawuntii amma 10 fayyadamuu ni dandeessu kanaaf aappii tokkollee osoo hin fayyadamin WhatsApp matu ufuma isaatiin nuuf gadhiise jechuudha settingi kanaan wal isin barsiisa otoo karaa barumsaa isin hin dabarsin dursa waan godhuu qabdan tokkotu jira jechuudha Play Store keessa seentanii jechuudha WhatsApp keessan akkamitti akka itti haaromsitan isin argisiisa jechuudha warroonni WhatsApp keessan haaromsuu hin beekne akkamitti akka itti update godhaniin isin argisiisa jechuudha Play Store keessan irra yeroo tokkoof ni seentanii jechuudha namoota baay'ee settingi kana hin finneef jechuudha WhatsApp sababnis update hin godhamne jechuudha haaromsuu qabdanii jechuudha bakka search kanarratti maal jettanii barreessitanii WhatsApp jettaniituma barreessitan jechuudha yeroo isin barreessitan WhatsApp keessan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha fakkeenyaaf kiyya amma update tahee jira jechuudha akkuma argitan amma kiyya asirratti open naan jedha keessan immoo asirratti maal isinin jedha update isinin jedha bakkuma update isinin jedhu tana cuqaastanii jechuudha hamma inni asitti lakkaa'ee dhibba guutuu eddanii yeroo inni open isinin jedhe bakka kana open gootanii seentanii jechuudha ani amma gadi buufadhee bilbila kiyya keessa waan jiruuf WhatsApp keessa seeneetuma isin argisiisa yeroo tokkoof irratti seena sana booda WhatsAppin keenya haala kanaan nuuf banamaa jechuudha amma WhatsApp keessan keessa egaa akka kanaan seentanii jechuudha tuqaa sadeen kanarra dhuftanii yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha tuqaa sadeen irratti eega kilik gootanii haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa setting bakka jedhu kana yeroo tokkoof kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha wanti haaraan eessa kan jettanii gaafii sammuu keessanitti isinitti ta'eef jechuudha WhatsApp keessan keessa eega seentanii duraan fakkeenyaaf WhatsApp keenya jechuudha asirratti waan tokkollee hin qabu jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti waa lama nuuf fidee dhufee jechuudha isa kana immoo mallattoon tun maali kan jettaniif immoo viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa jechuudha kunillee kophatti viidiyoo barbaadaa jechuudha waan akkaan barbaachisaa ta'e jechuudha nuuf qabatee waa lama nuuf qabatee dhufe jechuudha WhatsAppin keenya amma sa'aan akka nu jalaa hin dheeranneef kanuma ammaa kanan isin argisiisa jechuudha isa kana osoo hin taane qasxii tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha qasxii tanarratti cuqaasne gara fuuldura waliin deemnaa jechuudha qasxii fuuldura profaayila keenya jirturratti yeroo nu cuqaasne haala kanaan jechuudha WhatsApp keenya ka duraanillee kan amma nu fayyadamaa jiru normaala keenya haala kanaan nu fidaa jechuudha akkaawuntii haaraa itti dabalatu yoo barbaanne hoo asirratti gadi buutanii jechuudha kunillee hin badu akkaawuntiin duraanillee hin badu 4 5 banachuu dandeessa yoo feetan asirratti gadi buutanii add akkaawuntii bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan mallattoon pilaasii kan duuban jirtu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan jechuudha gara fuula duraa isin oofa ni eegganna jechuudha amma banamu kun amma akka WhatsApp haaraa nama haaraa banatu deemutti haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha add any account nuun jedha account kamiyyuu akka nu add goonu nu gaafata jechuudha asirratti illee yoo barbaadan afaan oromollee kaa'uu ni dandeessan afaan oromoo dalagaa jira jechuudha WhatsApp waan ta'eef qasxii kana tuttaniituma afaan jijjiirratuuf jechuudha afaan as keessa afaan barbaadanirra jijjiirratuu dandeessan afaan amaariffaa jira afaan kan barbaadanirra kaa'atan anamma ingiliffuma kanarratti haadhiisu sana booda jechuudha asirratti gadi buutanii isa kana cuqaastan jechuudha jala kanatti dhuma kanatti gadi buutanii agree and continue ka jedhu kana cuqaastanii gara fuula duraa deemtu jechuudha sana booda asirratti akka lakkoofsa itti galchitan isin gaafata asirratti gubbaa kanarratti WhatsApp banatu namni hundinuu ni beeka jedhee yaada qasxii kana tuttanii biyya keessa jirtanii filattu sana booda asirratti koodii biyya keessa jirtanii ufuma isaatiin isiniif kaa'a lakkoofsa keessan asirratti ni guutuu jechuudha mee amma lakkoofsa kiyya walumaan irratti haa guunnu akkuma argitan amma lakkoofsa kiyyallee itti guuteen jira jechuudha kun akkuma argitan amma lakkoofsa kiyya itti guuteen jira jechuudha hordoftoota kiyya eega lakkoofsa keessan haala kanaan itti guutanii jala kanatti gadi buutanii neextii ni jirti neextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan jechuudha hamma inni dhumatutti ni eegnaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa lakkoofsi kan kee kana jedhee yoo dogongortillee akka nu sirreeffannuuf asitti idiitii nuuf kaa'ee lakkoofsi kee kana jedhee jechuudha nu gaafataa jechuudha soo kanaaf maal godhuutu nurraa eegama
asirratti gadi buune jechuudha switch bakka jedhu tana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha yoo barbaadan edit gootanii jechuudha sababni edit jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa kana yoo dogongoraan itti naqxan akkasumas lakkoofsa biraa itti jijjiirratu yaada qabaatan edit bakka jedhu kana cuqaastaniituma lakkoofsa itti jijjiirratan yookaan immoo lakkoofsi keessa sirrii yoo ta'e switch bakka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha nama switch cuqaaseen jira sana booda haala kanaan jechuudha requestiin nuuf ergamaa jechuudha SMS keenya irratti nuuf ergamaa jechuudha lakkoofsa keenya irratti koodiin nuuf ergamaa jechuudha kun akkuma argitan koodiin kun amma sa'a tokko booda akka expire nutti himaa jechuudha akkuma argitan kun asirratti jechuudha hordoftoota kiyya soo kanaaf okay jennaan amma ani amma sim kaardiin kiyya as keessa waan jiruuf jechuudha hordoftoota kiyya automaatikaalii ufuma isaatiin koodii fudhatee jechuudha isin immoo lakkoofsa san irratti koodii isiniif ergamu koodii achirraa fudhattanii itti galchitanii jechuudha bakka duwwatti sana booda jechuudha haala kanaan isiniif fida kana jechuun fakkeenyaaf emaila keessanii wal qabsiisuu yoo feetan WhatsApp kun yoo akka carraa ta'e lakkoofsi illee isin jalaa cufame emaila kanaan argattanii jechuudha WhatsApp kana emaila keessanii wal qabsiisuu yoo feetan jechuudha asirratti permission itti kennitu jechuudha akka email keessaniin isiniif wal qabatuuf give permission bakka jiru kana cuqaastanii wal qabsiiftan sana booda haala kanaan isiniif fida jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf maqaa isin email keessaniin qabdanii fi profile isin email keessanirraa qabdan haala kanaan isiniif fida jechuudha yoo barbaadan isin irraa jijjiirrattu jechuudha maqaa kan barbaadan irratti dhiifattu jechuudha ani amma maqaa kanuma irratti haadhiisuu isinillee maqaa keessan kan isiniif ta'u asirratti barreeffatanii sana booda asirratti profaayilaa bakka profaayilaa kana irra cuqaastanii profaayila isin barbaachisu gaalaarii keessan keessaa fudhatanii irra kaayyattu jechuudha sana booda eega kana hundaa'u xumurtanii jechuudha jala kanatti neekistii inni jirti neekistii cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha haaluma kanaan loodinga inni nuuf ta'ee dhumatu ni eeggannaa jechuudha salphumatti WhatsApp 4-5 banatu ni dandeessanii jechuudha step kana karaa salphaa taheen jechuudha kun amma akkuma argitan jechuudha WhatsApp kun amma already banamee jira jechuudha akkuma argitan amma switchiin irraa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha kan barbaadnetti jechuudha amma namoota ana keessaa qabu haala kanaan naaf fidaa jechuudha lakkoofsa kanarraa amma fakkeenyaaf namoonni lakkoofsa kanarratti save ta'ee jira akkuma argitan amma namoota 135 kan isin keessaa qabdan kan haala kanaan isiniif fida yoo barbaadan jala kanaan jechuudha send message bakka jiru kana cuqaastanii namoota barbaadaniif waan barbaadan affeeru ni dandeessu jechuudha haala kana WhatsApp 4-5 illee banatu ni dandeessa mi amma yeroo takka osoo as keessa hin baane WhatsApp lama bananne moo hin bananne kan jedhu isin argisiisa tuquma sadeen kanarratti deebitanii yeroo tokkoof kilik gootanii sana booda jechuudha kunu asirratti ufiinu isiniif fida jechuudha amma reefu kana hin qabu jechuudha switch accounts ka jedhu kana hin qabu jechuudha settingii qofa qaba amma asirratti nuuf dabalee agartanii WhatsApp biraa jijjiirratu yoo barbaanne amma fakkeenyaaf switch accounts bakka jedhu kana cuqaasneetuma jijjiirannaa jechuudha fakkeenyaaf bakkuma reefutti illee profaayiluma keenya jalatti isin haa deebisu setting bakka jedhu kanarratti hin cuqaasna sana booda jechuudha qastii kanarratti yeroo tokko yeroo nu cuqaasne haala kana WhatsApp lama nuuf tahee jira jechuudha kun akkuma argitan amma WhatsApp lama naaf tahee jira jechuudha reefu tokkootu jira amma WhatsApp lama naaf tahee jira jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha isinillee WhatsApp hanga barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha jala kanatti illee fakkeenyaaf yoo jijjiirratu barbaadan jechuudha yeroo hundaa'u qastii sanirra dhuftaniituma profaayila keessan fuula dura qastiirra cuqaastanii yeroo inni haala kanaan isiniif ba'ee kan barbaadan irratti haala kanaan raayitii godhuudhaan jechuudha WhatsAppin keessan kan duraanii haala kanaan jechuudha kan duraanii keessatti isin deebisaa jechuudha fakkeenyaaf yoo achilleen karaa dheeraa settingii bira hin dhaqnu jettan tuquma sadeen kanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii sana booda switch accounts bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha sana booda jechuudha accounting keessan inni lammaffaan haala kanaan isiniif jijjiiramaa jechuudha haala kanaan jijjiirratanii WhatsApp keessan lama fayyadamuu ni dandeessu jechuudha kun egaa waan baay'ee bareedaa fi waan baay'ee nama gammachiisu dura WhatsApp kana hin qabu jechuudha fakkeenyaaf WhatsApp tokko irratti yoo WhatsApp tokko ofirraa cufnee jechuudha rakkoon adda addaa nu mudate WhatsApp tokko ofirraa cufuu barbaanne jechuudha lakkoofsa sayyoo gubne yookaan yoo WhatsApp san remove goone malee lakkoofsa biraa achirratti yookaan WhatsApp lakkoofsa biraati WhatsApp san irratti banatu hin dandeenyu jechuudha appii WhatsApp tokko irratti lakkoofsuma tokkoon fayyadamuu dandeenya garuu amma irratti kan biraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha otoo sanillee gubisan jalumatti gad deebisnee jechuudha isa barbaannu gubbarratti ol deebisnee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota kiyya kun waan baay'ee namatti tolu itti fayyadamaan isinin jedhe isinillee waan baay'ee bu'aa qabeessa waan ta'eef jechuudha
Egaan hordoftoota keenya barumsi keenya kallattii hundaan akka isiniif tamsa'aa jiru ni beekamaa jechuudha. Warreen gara peejii Facebook Oxygen Media Networkitiin na hordofaa jirtanillee barumsa parsantaa 15 qofa akka argataa jirtan beektanii jechuudha. Bal'ina barumsa keenya argatuuf jechuudha peejii Facebook keenya jala eega seentanii profaayiluma jala gadi seentanii watch now bakka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha. Kallattii mangara YouTube keenya keessatti achirraa waan barbaadan baratu ni dandeessan. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufelleen kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuuf akka warra baratanillee abdiin qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gootanii viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin bira ga'uuf mallattoo ol notification tanarra kaa'uun dagatinaan isiniin jedha. Warreen hanga ammatti barumsi keenya isin jala darbe komentii jalatti gaafii na gaafatanii gaafiin keessan karaa hundaan isiniif hin deebi'in jechuudha. Ani gaafiin nama hundaatu nan deebisa garuu gaafii viidiyoo as keessatti hojjetamee jiruuf na gaafattan hin deebisu jechuudha. Sababnis viidiyoon hojjetamee waan jiruuf jechuudha. Mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasati viidiyoon barumsaa kunoo as keessa viidiyoo baay'eetu jira jechuudha. Hordoftoota kiyya waan as keessa dhabdan komentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Namoota baay'eetu viidiyoo as keessatti hojjetamee jiru irra deddeebiin kan na gaafattantu jira jechuudha gara keessaa fi karaa komentiilleetiin. So kanaaf asiin ilaalati sirreeffadhaan isiniin jedha. Fakkeenyaaf gadi deemnillee karaa dheeraa hin deemnu yoo jettan jechuudha. Salphaatti jechuudha eessan argattan viidiyoo jechuudha waan barbaadanii hundaayyuu jechuudha. Akkanatti chaanaala kiyya jala eega seentanii jechuudha. Maal gootu haala kanaan yeroo as dhuftan as harkistanii jechuudha products ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isiniif bahee barnoota WhatsApp, barnoota Facebook, barnoota aappii bilaashaa akkasumas barnoota TikTok, barnoota YouTube jedhee mata dureen kaamee jira jechuudha. Barnoota Imo jedhee as jala viidiyoo 5-7 viidiyoo 10 viidiyoo 30 jira jechuudha. Haala kana waa'ee Facebook qofarratti kan xiyyeeffatu asiin jira. Haala WhatsApp qofarratti kan xiyyeeffatu haala kanaan mata duree irra isiniif kaa'ee as keessa isiniif kaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan deemtanii ilaaltanii sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatina. Like tuquun na jajjabeessa baasii tokko isinin gaafatu sakandii muraasa isinitti fudhata. Like tuquu hin dagatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina namni hundinuu akka irraa fayyadamuuf bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Barumsa irraaf qabadhee dhufelleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibana.